Jirra jirtu hordoftoota keenya warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe godhuun maatii kennataa isiniin jenna. Warroonni subscribe gootanis hiriyoota keessanitti affeeruun chaanala kana akka subscribe godhan wal affeeraa isiniin jenna. Chaanala kana subscribe qofa osoo hin ta'in akka view yookiin sa'aatiin dabalullee egaa viidiyoon asirra gadhiifaman laalaa hanga dhumaatti isiniin jedha. Warroonni maatii kennataa taatan hundi keessanuu isin jaaladhaa, kanneen biroollee maatii kennataa anaa dhufuudhaan isisiman. Hardhamee ispoortii mil'an taphataa Arsenaalii fi Real Madrid kan duraanii itti dhiyaadha. As deebii sarara ittisaa gargaarii jechuun garuu isaaf waan hin danda'amneedha. Taphataa tuttuqqaa taphattoota morkattootaa malee kubbaa taphatu jedhanii kan isa ibsanis jiru. Takka cal'isuun ijanatti babaase. Taphataa kana Arsenaal naannoo paawundii miliyoona 42 oliin baasii gochuun mallatteessise. Biyyi oolmaa guddaa ooleef kabaja isaaf ta'u hin kennineef. An musliiman ture, ammas musliimadha. Fuuldurattis musliima ta'een du'a. Kun waan taphataan beekamaan duraanii Real Madrid fi Arsenal Mesut Ozil fuula Instagramii isaa irratti barreessee ture. Ozil waa'ee amantaa isaa callisee lafa hin kenne. Ozil hidda dhaloota Tarkii keessaa kan qabu yoo ta'u, dhalatee kan guddate garuu Jarman magaalaa Gelsenkirchen jedhamtu keessatti. Kubbaa miilaa Professional Schalke 04 jalqabe Werder Bremen achiis Real Madrid Arsenal fa'a keessa taphatee jira. Bara 2014 Brazil magaalaa Riyootti Jarman Argentina injifachuun yeroo waancaa addunyaa mo'ate ammoo taphataa murteessaa ture. Ozil Mesut Ozil yeroo san Jarmanoota hedduun faarfamaati ture. Lammii Jarman qofa osoo hin taane akka ilma Jarman tokkotti ilaalamaa kan ture yoo ta'u, seenaa isaa keessatti akka barraa'ee jirutti booda guyyaa Jarman injifatamuu jalqabdu sababbiin taphataa kanatti barbaadamuu jalqabe. Yeroo kana Ozil jaalallee isaa Amine Golse waliin wal fuudhuuf gara Tarkii deemee ture. Sirna gaa'ila isaa kanarratti pirezidaantiin Tarkii kabajamaa mirga namoomaa qeeqamaan Recep Tayyip Erdogan argamanii jiru. Guyyaa kana taphataan Ozilis isaa waliin suuraa kan ka'e yoo ta'u, amma sababni itti argame ati silas dhiiga Jarmanii hin qabdu, ati Tarkii irraa dhufte jedhamuun sanyii isaa fi amantaan isaa qeeqamuu jalqabe. Gaafa Jarman mo'attu ilma Jarman, gaafa Jarman mo'atamtu ammoo Tarkii jedhameeti waamama jechuun ofii isaas akka hedduu gadde miidiyaaleef ibsee ture. Taphataan beekamaan kun akkasiin haa qeeqamuyyuu malee biyya isaa Jarmaniif ga'umsa guddaa agarsiisaa tureen yeroo 5 taphataa cimaa Jarman ta'uun filamee ture. Seenaa isaa keessatti Ozil Real Madrid osoo jiru Jose Mourinho waliin waan wal dhabaa tureef gara Arsenal deemuuf dirqame. Arsenal yeroo dhufu taphataa qaalii lammii Jarman jalqabaa ta'uun ture. Taphataa kana Arsenal naannoo paawundii miliyoona 42 oliin baasii gochuun mallatteessise. Arsenal keessattis taphataa mindaa guddaa argatu ture. Jijjiirraa kana garuu namni eege hin turre yeroo sanatti. Ozil waggoota 9 Jarman bakka bu'ee erga taphate Arsenaaliin boodas kilaboota akka Fenerbahce fi Istanbul Baskeriif taphatee umrii isaa waggaa 34 booda soorama bahe. Jarmaniif garuu dursee tapha dhaabe. Biyyi oolmaa guddaa ooleef kabaja isaaf ta'u hin kennineef. Jechoota isatti dubbatamu keessaa ati taphataa dhibaawaa obbareechee deemuudha kan jedhudha. Mesut Ozil akka Real Madrid galu kan godhe Jose Mourinho yoo ta'u, lamaan isaanii akkuma waliin waancaa adda addaa mo'atan wal dhabdee keessas galanii ture. Leenjisaa Real Madrid kan turan Jose Mourinhoon guyyaa tokko kutaa uffannaa taphattootaa keessatti Mesut Ozilin dhibaawaa jechuun arrabsan. Yeroo sana Ozil umriin isaa waggaa 21 yoo ta'u, Real Madriditti makamee osoo hin turinidha. Seenaa isaa keessatti taphataan kun qaamaan akka taphattoota kaanii taphataa jabaa jedhamuu miti. Kennaa fi dandeettii kubbaa miilaa taphachuu isaa garuu ajaa'iba nama jechisiisa. Taphataan sarara fuulduraas ta'ee gidduu Mesut Ozil waliin taphachuu hin jaalanne hin jiru. As deebii sarara ittisaa gargaarii jechuun garuu isaaf waan hin danda'amneedha. Sarara gidduu irratti mootii kubbaa miilaati. Akka barbaade kubbaa midhaaksee taphataa galchii lakkoofsiisuuf dabarsuu danda'u. Kun garuu Jose Mourinhoof hin liqifamne. Sababni isaa ammoo Jose Mourinhoon taphataa sarara gidduus ta'ee fuulduraa kan deebi'ee ittisa irrattis gargaaru waan jaalataniif. Mesut Ozil taphataa baay'ee fiigu yookiin humnaan taphattoota kaan waliin wal dhiibee kubbaa irraa buusuun taphatuu miti. Taphataa tuttuqqaa taphattoota morkattootaa malee kubbaa taphatu jedhanii kan isa ibsanis jiru. Amala isaa kanattu leenjisaa isaa Jose Mourinho waliin walitti isa buusaa ture. Mesut Ozilin gara Real Madrid kan fide ammoo Jose Mourinho matuma isaati. Leenjisaa Jose Mourinho fi taphataa kana lamaan isaanii kan walitti buuse dhimma biraa garaagarummaa yaada lamaan isaan gidduutti mudateedha jedhama. Ozil kitaaba isaa Gunning for Greatness jedhu keessatti waa'ee taatee Mourinho waliinii kana ibseera.
guyyaa jalqabaa Mourinhoon sarara irra dhaabbachuun Ozil akka haalaan taphachaa hin jirre itti dubbachuu jalqabe. Yeroo boqonnaa gara kutaa uffannaa taphattootaatti galan ammoo inumaayyuu itti iyyuun jechoota hamilee taphatichaa tuqan itti dubbate. Ozil akka jedhetti amma ati kubbaa babbareedaa lama qofa dabarsitee kennuun kee gahaadha jettee yaaddaa, harka 50 ga'umsa kee kennitee ni gaha jettee yaaddaa ta'a, san booda takka cal'isuun ijanatti babaase. Anis achiin irraa garagale, miira gaarii homaa natti hin agarsiifne, akka itti Mourinho jibbusitti himuu hin danda'u, baay'ee isa jaaladhas ture jechuun waa'ee isaa dubbate. Kitaaba isaa keessatti akka ibsetti Ozil yeroo boqonnaa sana aaree waan dhufeef tisheertii isaa baasuun Mourinhotti darbachuun gara kutaa dhiqannaatti gale. Jose Mourinhoon ammoo amma abdii kutachuu keetii, ati nama dhibaawaa akkasiiti jechuun deebiseef. Maal barbaadda? Shaaworii ho'aa jala teessee akkasitti toletti dhiqachuu, rifeensa kee shaampoon miiccachuu, qofaa kee teessee dabarsuu moo yookiin waa'ila kee si waliin taphatan deeggartootaa fi anatti dandeettii kee fi ga'umsa kee isa sirrii agarsiisuuf jechuun Mourinhoon Ozilitti akka dubbate barreessee jira. Jose Mourinhoon kana kan jedhu jibba irraa ka'ee osoo hin taane tooftaa ittiin taphattoota isaa xiiqii keessa galchuun ga'umsa isaanii akka agarsiisan taasisuudhaaf jechuudhaan taphataan kun barreessee jira. Porto, Chelsea marsaa 2, Manchester United fi Real Madrid keessatti Jose Mourinhoon sodaa tokko malee taphattoota isaaniitti dubbachuun beekamu. Taphataa waliinis hedduu wal dhabaniiru. Hojii isaaniinis sababa taphattootaan wal dhabaniif dhaabanii beeku. Kunis taphattoonni ga'umsa leenjichi barbaaduun taphachuu dhiisuu irraa kan ka'e akka ta'e seenaa Jose Mourinho keessatti ni ka'a. Kun ammoo Man United keessatti gatii isaan kafalchiiseera. Hordoftoota keenya, seenaa taphataa duraanii Real Madrid fi Arsenal Mesut Ozil isinitti himaa jirra. Ozil akkaataa itti Jose Mourinhoon taphattoota isaaniitti qaban kana kan jibbu yoo ta'u, dhuma irratti garuu maaliif Jose Mourinhoon akkasitti akka dubbatanii fi taphattoota isaanii waliin wal dhaban hubatee ture. Gaazexeessituu Kai Posot akka Ozil kitaaba isaa barreessu kan gargaarte gool waliin turtii taasifteen Ozil miira keessa galuun guyyaa Jose Mourinhoon itti dubbate kutaa dhiqannaa galuun sirrii hin turre. Kun waayillan waliin taphatus qaanesseera. Akkasumas ergasii akka ga'umsa isaa harka 100 kennuun isarra ture hubateera. Waan Mourinhoon jedhu ammayyuu gahaa mitiidha jechuudhaan ibsite. Ozil garee keef waan hunda kennuu akka qabdu Mourinho jalatti barate. Sergio Ramosii fi Cristiano Ronaldoon taphattoota fakkeenya guddaa ta'aniidha. Guyyaa Mourinhoon akkasitti Ozilitti dubbate jalqabe ga'umsii fi kaka'umsi Ozil hedduu jijjiirame. Taphataa jabaate jechuun Pisotaan himte. Lameen isaanii waliin ta'uun waan caalaa liigaa fi Coop del Rey mo'ataniiru. Jaalallee Amine Golsee fi Oziliin wal qabatee seenaa isaa keessatti kan jiru Mesut Ozil duraan moodela Xaaliyaanii tokko waliin yeroo jaalalaa dheeraa dabarsutu himama. Guyyaa tokko garuu Ozil akka malee waan Mourinho aarseef Mourinhoon waa'ee jaalallee Ozil yeroo sana kaasuun isaa arrabse. Zasaan akka gabaasetti Fiorentino Perze waan Mourinho Oziliin jedhe iccitii baasu gabaaseera. Jaalallee isaa yeroo sana moodelii Xaaliyaanii turte gara biyya isheetti erge. Haala jireenya isaa yookiin istaayilii isaa jijjiire. Jaalalaan qabameera. Xiyyaara dhuunfaa isaa kaafatee isheetti marmaara. Yeroo jaalala ishee waliin dabarsuuniif yookiin jecha safuu fayyadameera as deebi'a jechuun Mourinhoon Ozilitti dubbate. Jose Mourinhoon guyyaa biraa ammoo Ozil mee akka abbaa keetti waasitti hima. Intalli Xaaliyaanii ati itti marmaartu kun Inter Milaanii fi AS Milan keessatti inumaayyuu garee leenjistoota keessaa dabalatee waan meeqa kan waliin laaqxeedha. Sitti haafu jechuun baacoo fakkeessuun itti dubbate. Bara 2017 garuu moodela Tarkii kan taate Miss Amine Golsee waliin jaalala jalqaban Ozil. Waggaa 3 booda Ozil bakka pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan argamanitti qubeellaa kaateefi. Ozil fi Amine Golsee ijoollee durbaa 2 qabu. Edaa fi Eelaa jedhamu. Jarmanoonni dhiibanii Ozil akka hidda dhaloota isaa Tarkii keessaa fuudhu gochuun hin hafne. Arraba sanyummaa nama hedduu mormuudha. Kubbaa miilaa midhaaksee taphate. Waancaa La Liigaa Arsenal waliin ammoo waancaa FA 4 fi Jarman waliin waancaa addunyaa mo'achuun umrii isaa waggaa 34tti soorama bahe. Waa'ee Recep Tayyip Erdogan waliin wal arguu ilaalchisee ibsa kenneeti ture. Hidhannoo ispoortii Jarman ulfinna guddaan uffadheen ture. Amma garuu dhiiseera jedhe. Ozil Erdogan waliin kan wal argeef gaggeessaa biyyaa waan ta'eef kabajuudhaan jedhe. Annama siyaasaa miti, taphataa kubbaa miilaati.
yommuun isa waliin wal argu imaammata siyaasaa tokko itti himuuf miti jedhe. Dursaan taphattoota duraanii Jarman Lothar Matthäus yeroo pirezidaantii Raashiyaa Puutiin waliin wal arge namni qeeqe hin jiru. Lukas Poldiskin namni Poolaand irraa dhufte jedhee qeequ hin jiru. An Tarkii irraa ta'uun koo addatti gatii qaba. Waan maatii koo Tarkii irraa ta'aniif moo waanan musliima ta'eef jedhee Ozil gaafii kana kaase. Ozil umrii isaa waggaa 28 ture garee biyyaalessaa Jarmaniif taphachuu irraa kan soorama bahe. Seenaa Ozilii wal qabatee kophee gaariin taphataa jabaa sin taasisu jechuudhaan waa'ee kophaa isaas kaasee jira. Ozil maatii hidda dhalootaa Tarkii qaban irraa Jarman magaalaa Eesen keessatti dhalatee guddate. Akaakayyuu isaatti hojii albuudaa baasuuf Jarman deemanii achumatti hafanii. Ozil dhaloota sadaffaadha jechuudha. Taphattoota beekamoon biroo akka Ikee Gondahan fa'a akkasuma hidda dhaloota Tarkii qabu. Ozil garuu waa'ee hidda dhaloota isaa kanaan hedduu qeeqameera, arrabsameera. Isaan dura waa'ee maatii isaa hookaasni harka qalleeyyii waan turaniif kophee inni barbaadullee bituuf hin dandeenye ture. Kanarraa kan ka'e hiriyoonni isaa isatti qoosu ture jedhama. Ozil maatiin koo mallaqa gahaa hin qabatan malee akkan taphataa jabaa ta'uuf deeggarsa jabaa waan danda'an hundaan naaf gochaa turan jechuun waa'ee maatii isaa dubbate. Qoosaan hiriyoota isaa fi deeggarsi maatii isaa akka inni hamilee gaarii horachuun taphataa jabaa ta'uuf akka isa gargaare zasaan irratti dubbateera. Hiriyoonni koo kophee babbareedaa biraandii ta'e qabu ture. Homaa gochuu hin danda'u, garuu gargaarsa maatii qaban ture. Yeroo itti gatii geejjibaa dhabe taphni na darbee jirus jira, garuu maatiin koo amantaa narraa qabu ture jedhe dubbatee. Seenaa isaa keessatti kophee gaggaarii qabaachuu dandeessa, garuu kun dirree keessatti taphataa cimaa sin taasisu. Ani immoo taphataa cimaan ture, kun ammoo ofitti amanamummaa naaf kenneera jedhee dubbate Mesut Ozil. Namoonni baay'een mana shubbisaa halkanii fa'a deemuun mallaqa guddaa baasu. Anaan maatii koo hedduu waan na to'ataniif jireenya akkasii hin dabarsine. Osoo mallaqa guddaa baasuuf jennuyyuu maal gochaa jirta dhaabi jechuun maatiin koo na to'atu ture jechuun dubbata. Ozil taphataa kubbaa kofalchiisuudha. Ozil yeroo kubbaa taphatu dandeettii kubbaa dabarsuu addaa qabuun hedduu beekama. Dandeettii teeknikaa adda ta'e kubbaa garee isaaf qoodu mijeessee kennuu fi bakka qullaa taphatan kaan arguuf rakkatu dafee adda baasee argachuun taphataa beekamuudha. Kanarraa kan ka'e turtii waggaa 4 Real Madrid keessaan waggaa 3 walitti aansuun kubbaa mijeessee kennuun taphataa Ozil kan caaleen jiru. Taphoota 159 irratti galchii 27 fi kubbaa galchii ta'an 81 mijeessee kenneera. Premier League keessattis erga Arsenal gale bara dorgommii tokkotti kubbaa 19 mijeessee kennuun dorgomaa hin qabu. Cristiano Ronaldoon taphataa akkaan an taphataa jabaa ta'uu na gargaare jechuun dinqisiifateera. Leenjisaan isaa duraanii Jose Mourinhoon ammoo nama kubbaa kofalchiisu bareechee mimmidhaaksee taphatu jechuun ibseera. Bara 2010 waancaa addunyaa irratti Jarmaniif yeroo taphatu Wayne Rooney arge Sir Alex Ferguson akka mallatteessuuf gaafatee ture, garuu wanti kun hin milkoofne. Yeroo sanatti fedhiin Ozil guddaan Barcelonaaf taphachuu yoo ta'u, Real Madrid dursee gaafii dhiyeessuun Werder Bremen irraa mallatteessanii. Ozil tarii akkuma Ikee Gondahan ammoo osoo Barcelona galee jiraate ta'e haalli tapha isaa kilabichaaf waan mijatuuf kana caalaa milkaa'uu danda'a ta'a jechuudhaan seenaa isaa keessatti barreeffamee jira. Egaa hordoftoota keenya seenaa taphataa duraanii Real Madrid fi Arsenalii Mesut Ozil isinitti himne. Horaa bulaa deebanaa.